Yoo harka fuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jawaattu kan kun nagaan irraa haadha waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu isaa nagaa nuuf kenne. Har'as deebi'ee dhufee jiran isiniin jedha. Nawwi maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu kan hin qabadhee dhufe yaada bultii lamman sadan kana kennamaa jiru miidiyaa irratti. Asirratti anis yaada koo kennuuf nan dhufe. Innis akkuma beekamu artist Alii Birraa dhokkufatee mana hospitaalaa ciisaa kan jiru hundumti keenya quba qabna waan ta'eedhaaf sarratti baay'een namni warri miidiyaa fayyadamnu kuni al tokko hin ariifannaa dafnee waan tokkotu adda hin baasin dura ariifanneeyyuu poostii goona. Kanaaf iyyuu baay'een poostii godhaniiru akka waan du'eetti riip jechaa jechuudha. Kan hin goones jiru dura adda baafanna jedhanii jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan warra miidiyaa irratti beekamoo ta'an keessaa kan poostii hin goone tu jiranii kan akka maskii mangee jechuudha. Isin poostii dafee hin goone jetti sirratti komiin kaa ture kaa. Kanaaf iyyuu isheen immoo ani dura adda baafachuu dheetan malee isaaf quuqamuu dhiiseetii miti jettee dubbataa turte. Egaa namni xalaata ofiitiif iyyuu du'a hin hawwu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleessa keenya artist Alii Birraa waaqayyo fayyaa isaatti isaa deebisu umurii isaa nuuf dheeressu jenna. Mana hospitaalaa dhukkubsatee ciisee jira malee hin duune. Wanti kan biraa irratti ta'e tokko hin jiru. Kanaaf iyyuu isaaf waaqayyoon kadhaa fi akka waaqayyo fayyaa isaatti isa deebisu. Lammaffaa immoo yeroo wanti tokko kush jedhu miidiyaa irratti dafnee utuu adda hin baasin poostii warri goonu hadhiifnuun isiniin jedha. Maaliif boodatti qaanufna waan ta'eedhaaf gaafa fayyachi ka'ee jechuudha. Waan barreeffame sana riipisa jedhu sana gaafa argu maaltu itti dhaga'ama obboleessa keenyatti. Kanaaf iyyuu dura adda haa baafannu kamiin iyyuu haa ta'u kamiin utuu poostiin godhin dur adda baafnee beekuun nurraa eegaman isiniin jedha. Hordoftoota kiyya jarjaruu hadhiifnuun isiniin jedha. Waan boodatti qaanufnu tokko dafnee poostii utuu gochuu dhiifne natti tolan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Eenyuun xalaata ofiitiif namni haduu jedhee hawwuuf hin jiru. Obboleessa keenya jaallatamaaf kabajamaa Oromoodhaaf quuqamuu miti jechuudha. Kanaaf iyyuu isa immoo Rabbiin nuuf fayyisu umurii dheeraa haa kennuu fi waaqayyoof danda'amaadha wanti dadhabamuuf hin jiru. Kanaaf iyyuu waan tokko gochuu dura itti yaadne yookaan immoo mirkaneeffannee kaanii kun dhugaadha moo soba jennee gaafa dhugaa ta'uusaa beeknu poostii yoo goone gaariidha. Garuu akkuma kanaan poostii ergi goone kaane wanti sun yoo soba ta'e yeroo nu waan tokko ammas indiganaa poostii goonu namni nu amanu jechuudha. Sobaan nama hojjetu nama godha. Kanaaf iyyuu dura beekuun adda baafachuun gaariidha. Hunduma keenyaaf isiniin jedha hordoftoota kiyya. Idduma jirtanutti amantiin qabdanuun waaqayyoon kadhadhaaf isiniin jedha. Waaqayyo danda'aadha namni dhukkubsatee baay'ee dhukkubsateef waan tokko hin ta'u. Kanaaf iyyuu Rabbitti araaramu fayyaa isaatti isaa haa deebisuun isiniin jedha. Isinis waaqayyoon kadhadhaaf jechuun jaalladha. Nagaa fayyaa ta'a waan tokko adda baafannu utuu poostiin godhin dura miidiyaa irratti boodatti qaana'urraa adda baafannee beeknee kaanee mirkaneeffannee kaanee dhugaa ta'uu yeroo beeknu barruu poostii yoo goone boodatuun qaanufnu jechuudha. Kana yaadni kooraan isiniin jedha. Idduma jirtanitti nagaa ta'an isiniin jedha. Nageetti naaf oola jechuun jaalladha.